dirreetaa lotbaana difnee dachaakii dirama dura keenya kaayee jirami balbala banama dirreetaa lotbaana difnee dachaakii dirama dura keenya kaayee jirami balbala banama ilalaafina abdiin nabiina barri dukkanaa kun darbee boori farqina ilalaafina abdiin kuttiina barri rakkisaa kun darbee boori shakkina. Harmee keenya keessatti argamne barattoonni hundumtii keenya iddoo kanatti argamne ijaarsa dallaadhaa fi kuna walitti qabamne hojiirra jirra. Kanaaf immoo guddaan gammada. Ammallee ijaarsa mana tokko gaafadhee naan tole naan jedhaniitu egaa sii kennina naan jedhanii gaafanii dhaqu harreen baddeetti naan jedhan. Achuma irraan ammas asii oliin kunoo gara olii jira dhaqi naan jedhanii gaafa dhaqu homtuun jiru achumaan karaa isaan nama hunda gadhadheen fiigichaan asisee daddafee gara garaa. Haala bareedaa ta'een dallaan Fokos bareedaa akka gaariitti ijaaramaa kan jirudha. Harki caalu garuu ijoolleen baay'een isaanii gara muka bakkeedhaa fiduutti namni muka kan kenne achi muka fuuchuutti kan deeman jiru. Eessa oolte? Kunoo hojiirra oollee kunoo muka feenee dhufaa. Fagooltanii? Baay'ee fagaata? Baay'ee qallaaniin fagaatu barsiisa. Harruma murtanii qortan? Harra murree kunoo asirratti harreen illee kunoo dadhabde. Ijoollee kana eessaa fiddere? Ijoollee kana gujiidhaan fide. Gujiidhaan fidattee dhufte? Barattoonni keenya biyya irra jiran lafa kanatti argamanii yeroo isaanii yeroo boqonnaa qaban kana bakka biraatti dabarsuu dhiisanii lafa kanatti dabarsuu filatanii hojii boonsaa hojii gaarii dallaa moora Fokos jigee ijaaruu irratti argamaatii jiru. Isa kanaaf immoo gama kiyyaan baay'eetti gammadeera. Obboloota lafa kanatti argamanii waaqayyo sinaa eebbisu barri keessa naa eebbifamu jechuun barbaada. Carraa kanaan immoo kan caalatti hojiiwwan gara fuulduraa waldaa kana keessatti hojiiwwan baay'een akka hojjetaman hojiin baay'een karoorfamanii akka jiran hin beekna. Isa kanarratti immoo asuma namni kamiyyuu mana guddichaas ganaa jalqaba. Kanaaf barattoonni keenya yookiin miseensonni Fokee haala kamiin irratti hirmaachuu qabu jetta? Ani dhaamsi qabu waa tokkodha. Inni maalidha? Mana ofiif ijaarratu, mana namni bareedina ofiisaa ofiif eeggata. Nuti immoo iddoon kun iddoo nuti ani waan baay'ee natti tole waan baay'ee hin gammade barattoonni Diillaa Yuunivarsiitii qaqqabe carraa guddaa qabu. Maaliif iddootti isaan waaqeffatan kun iddoo meen poointii, iddoo ijoo, iddootti afurri waaqayyootti mul'atu bakka iddootti waaqa faana baay'ee gammannee too waaqayyo wajjin walii gallee faarfannee gammannee galluudha. Kanaaf ani dhaamsa inni qabu waa'ee ijaarsa guddichaa Fokos Diillaa kanarratti hundumti keenya hirmaannaa guddaa irratti goonee too mana keenya ijaarrannee gammachuu guddaadhaan keessatti waaqeffannee awwaara tokko toon argiin bakka waan tokko toon argiin nagaa taanee mana bareedaa mana miidhagaa keessatti waaqa keenya galateeffadha. Anaan baay'ee natti dhaga'ama. Fokos jechuun harmee keenya akkuma beekamtu bakki inni itti boqonnu iddoo kana waaqayyo carraa nuu kenne kunoo dallaa ijaaraa irra. Dallaa ijaaraa jirtu. Erga ganamaasuma jirtu. Ganamaa jalqabnee amma ammaatti jirra. Darbeellee Karichi baay'ee mijatu garuu gaariin isaa jirtuuf achitti maagara finnee murree raawwannee irra keenya finnee dhufu. Harruma murtanii harruma irraa qortan? Harruma murree harruma hundi keenyatti namni irra keenya ganaa dinqaan faana immoo achi fidaa jiru. Hojii baay'ee dadhabsiisaa ture jechuudha. Hojii baay'ee dadhabsiisaa ture garuu hojichi kan isaa waan ta'eef guddaa galatoomee eebbifame. Eebbifamaa sinis. Dabalataan immoo guyyaa irraa kan argachuu wanti guddaa gammadeera. Obboloonni koo kunis gammadaniiru jedhee yaada. Gara mooraa Fokosiitii yaa'anii dhufanii amma kallattii adda addaati kun boolla qotuuni kun maagara bakkee jiruuni baadiyyaa keessa deemanii muranii fiduuni kun akkasuma mismaara dha'uuni kun qorqorroo diiguuni baay'ee gammachuu guddaan dallaa kana sirreessuu fi baay'eetti gammadaa waan jiranuufi kanaaf Fokosii dalleen isiiti fokkisiisa isii ture amma gara sirraa jiruutitti. Fees jira neerratti argamu. Tibba isaa hirmaachuu. Seenaan Fokos keessa darbe, inni Fokos keessa darbe dallaa akkatti baay'atanii ijaaranii miti. Dhagaayyuu nama baachisa beekama baay'ee garaa nama hammeessa seenaan Fokos.
asuma miidiyaa kanatti dhageessan akkasirraa warri fookasii baratanii gama garaagaraatiin sadarkaa garaagaraarra geessan fookas kana naannoo tokkotti argamneeti kan nuti jirru ganamaa kaasnee hamma ammaatti hojiin hojjetamaa jira. Hojiin naannoo kanatti hojjetamaa jiru akkuma amma argamaa jiru jechuudha. Hojii baay'ee bareedaadha. Ijoollonni fokus dillaatti argaman barattoonni keenya baay'een isaanii argamaniiti kan isaan jiranii shamarroonni dhiironnis kan gar tokkollee amma maagaraa namni dhuunfaa nu kennee maagaraa sana ciruudhaaf kan deemanii jiran jiru jechuudha. Baay'ee kan isaan jiranii. Hojii guyyaarraa hojjetamaa jiru keessatti ani guddaa waaqayyotti kan gammadu ijoolleen keenya baay'ee humna isaanii laatanii harkaa luqqaaniitti hojjechaa kan jiranii jechuudha. Hojiin nuti irratti argamaa jirru hojii axira haaressuu yookaan immoo axira keenya sirreeffachuu dallaa keenya sirreeffachuu gara fuulduraatti ijaarsi fokus dizaayiniin haaraan ka'ee jiru jalqabuudhaaf waan jedhuudhaaf meeshaaleen tokko tokko dhufee bu'uu ni danda'a. Kanaaf iyyuu axira keenya jalqaba sirreeffachuu qabna jennee ijoolleen keenya xiyyeeffannoodhaan akkasumas qonneeffatanii kan isaan kaa'anii jiranii ijoollee keenyatti baay'ee kana gammadee har'aa akkaataa akkasitti argamanii saayitii boqonnaa isaanii dhiisanii yeroo boqonnaa isaanii dhiisanii naannaa kanatti argamanii hojii kana hojjechaati kan isaan jiranii jechuudha. Keessumaa gaashtaa deemfaa kan isaan naannaa kanatti argaman jechuudha. Abbaa lafa kanaa abbaa fokus kan ta'an jechuudha. Hojii kana keessatti ogeessa hojii keenyaa ta'aniiti kan isaan argamanii jiran jechuudha. Ofii isaaniitii ogummaa ofii isaanii qabaniin nu gargaara akkasumas immoo nu faana dhaabata. Waaqayyo waan fayyaa nu kenneerraa fayyina keenya kanaan immoo dallaa killaa mana waaqayyo ijaaruuf amma dandeenye bolota keenya biraa baabachuu dagalee muruu dhaqnee bakka isaa yoom feekuudhaa baate deemsa daqiiqaa 30 akkasitti ta'a. Fashallaayi jiraachuun kan koo mirkanaa'e